Irra deebiin nagaa isiniin jedhaa kamnaaf jirtu maatii miidiyaa dirree barnootaa kun tuutoriyaalii koorsii sooshaal antiroopooloojii irratti afaan oromootiin isiniif kennamaa turedha. Tuutoriyaalii keenyaan paartii lammaffaa chaaptar 4 irradha kan jirru. Paartii lammaffaa jalatti kan ilaalu marginalized occupational groups sababii hojii isaaniitiif gartuu dhiibamoo ta'an yookaan gartuuwwan hawaasa keessaa adda baafamoo ta'an isaanidha jechuudha. Paartii kana jalatti kan wajjin ilaallu tuutoriyaalii faanaan obboleessa keessan ol yaadu baratichadha. Miidiyaa dirree barnootaatti haaraa warri taatan immoo sabiskiraayib gochuu kan daganne piliis utuu laayik gootanii galtan immoo viidiyoo kan akkatti natti tolu seetan. Egaan asirratti paartii kanaan sababii hojii isaaniitiif yookaan okkupeeshinii isaaniitiif gartuuwwan dhiibamoo ta'anidha kan ilaallu. According to anthropological findings akka argannoo anthropology tokko tokko mul'isutti there are occupational marginalized groups in many parts of Ethiopia. Kutaawwan Itoophiyaa baay'ee keessatti jechuudha. Sababii hojii isaaniitiif gartuuwwan dhiibamoo ta'an hawaasa keessaa adda baafamoo ta'an akka jiranidha jechuudha. The most marginalized occupational groups are tanners fakkeenyaaf tanners immoo warra gogaa duugan, potters warra suphee dhahan, weavers warri dhooftuun jechuudha, and ironsmiths warri sibiila tuman. Isaan kun akka argannoon anthropology mul'isutti jechuudha. Itoophiyaa keessatti gartuu dhiibamoo ta'anidha yookaan immoo hawaasa keessaa gartuu adda baafamanidha jechuudha. Warri kuni they have different names in different parts of the country. Kutaawwan biyyattii keessatti maqaa adda addaatiin waamamanii maqaa adda addaa maqaa arrabsoo fakkaatuun waamu. Jarri kuni ani hammarra deebi'ee arrabsuu hin barbaanne. Beektu gaasinu warra gogaa duuganiin maal akka jedhamu, warra dhooftuu supheetiin maal akka jedhamu, yookaan immoo uffata waan akkasii hojii harkaa warra hojjetan kiraaft warra ta'an kiraaft worker fi ayiraniifis warra sibiila tumaniin maal arraba akkamii akka arrabsaman beektu. Jarri kuni baay'ee dhiibamoodha jechuudha. Sababii maaliitiif? Sababii hojii isaaniitiif. Gender based ilaalimni paartii darbe keessatti sababii koorniyaa isaaniitiif dhiibamoo warra ta'an. Paartii kanatti immoo hojii isaaniitiif sababii hojii isaaniitiif jechuudha. Craft workers such as potters and tanners are considered as impure and excluded from social interactions, ownership of economic resource, example land, and participation in association and celebrations jechuudha. Craft workers yookaan immoo hojii harkaa irratti ogummaa harkaa irratti warri bobba'an keessumaa potteries warri suphee dhooftu warri ta'an, tanners warri gogaa duugan. Isaan kuni akka maaliitti yeroo baay'ee kan isaan consider godhaman yookaan fudhataman akka waan impure ta'aniitti yookaan immoo akka waan hin jiramitti xuraa'ootti qulqulluu hin taaneetti and excluded from social interactions. Kanaaf hariiroo hawaasummaa keessa yeroo dhiibaman arginaa jechuudha. Ownership of economic resources qabeenyaa horachuu irraa yeroo dhorkaman yookaan exclude ta'an ni argina. Keessumaa lafti hin kennamu. Fakkeenyaaf warra gogaa duugan maal yoo ilaaltan adda bahaniitu iddoo wayii deemaniitu kan isaan achitti gogaa isaanii duugani. And participation in associations and celebrations jechuudha. Akkasuma immoo associationiiwwan tokko tokko keessatti gumiiwwan adda addaa keessatti akkasuma immoo celebration kabajaa fi waan akkasii keessatti hirmaatanii exclusive ta'u jechuudha. Warri kuni warri ogummaa harkaan bulu kun laayifiin isaan gaggeessan paradox laayifiidha jechuudha. Craft workers live a life of paradox. Life of paradox jechuudha. Faallaa waan tokko hin jirre faallaa sana faallaa waan hojjettu gaaf jiraattu laayifii akkamii jiraatta jedhama. Life of paradox jiraatta jedhama. Maal jechuudha? They have important contributions to their communities. Hawaasa isaaniitiif gahee guddaadha kan isaan contribute godhan. Haa ta'u malee faallaa sanaati kan isaan jiraatan. However, they are marginalized by the dominant and the majority groups. Warra dominantii ta'an fi baay'ee ta'an lakkoofsaan isaaniin maal ta'u marginalized ta'u, isaaniin dhiibamu jechuudha. Ofii kan wanti isaan hawaasaaf buusan baay'eedha. Fakkeenyaaf uffata isaan
weaver produce cultural clothes, uffata aadaa isaan hojjetan ni uffannaa. Namoota baay'eetu barbaada, demanded by thousands and millions of people. Namoota kumaatamaa fi miliyoonaan lakkaa'amtu barbaada uffata isaan dhahanii. Akkasuma immoo meeshaa harkaa isaan hojjetan meeshaa suphee ta'uu danda'a, gogaa keessattuu naannoo baadiyyaatti namoota baay'eetu itti fayyadama. Garuu faallaa sanaatti kan isaan jiraatan dhiibamanii jibbamanii jechuudha. Hojii isaanii harkaa hin fayyadamna, isaan immoo hin jibbina. Kanaaf life of paradoxiidha kan isaan gaggeessan kan jennuuf faallaa waan hojjetanii jiraatu waan ta'eef. Despite these contributions, weavers are marginalized from wide society. Hawaasa bal'aa keessaa marginalized ta'u yookaan ni dhiibamu jechuudha. Faallaa maalii isaanii, contributionii isaanii, gahee isaanii. Ironsmiths are among occupational groups marginalized in many cultural settings in Ethiopia. Aadaa Itoophiyaa baay'ee keessatti Ironsmiths yookaan immoo warri sibiila tuman marginalized groupidha jechuudha. Garee dhiibama warra ta'an keessaa warra tokkodha isaan kunis. They contribute a lot, especially in rural areas. Keessumaa naannoo baadiyyaatti haamtuu, albee, qottoo, meeshaalee qonnaa, qottuu waan akkasii kana hojjetu baay'ee contribute godhu keessumaa jechuudha. Warri sibiila tuman kuni Ironsmiths serve rural community by producing farming tools such as plowshares, warra akka haamtuu, seekilsii fi hoosii warra akkasii kana contribute godhu ni oomishu. Isaan kun immoo qonnaaf warra itti gargaaramnudha. Haa ta'u malee faallaa sanaa jiraatu, faallaa sanaa maqaan itti ba'a, faallaa sanaa arrabsamu jechuudha. Potters produce pottery articles, warri immoo suphee dhahan pottery article adda addaa essential for food processing, distii waan akkasii hojjetanii meeshaalee suphee irraa hojjetan waan akka jabanaafaa. And serving and fetching water waan akka hubboo gaanii waan akkasii kana contribute godhu hojjetu. Garuu maqaa addaatiin waamamu isaanis warri supheedhaan kunis. Despite their contribution, these craft workers warra walitti ilaalle kun jechuudha, pottery ta'uu danda'u, akkasuma ironsmiths ta'uu danda'u, weavers ta'uu danda'u, dhooftuu jechuudha, shammaanee isaan kuni akka faallaa contribution yookaan immoo waan hawaasaa fi buusanirra jiraatu. These craft workers considered inferior and marginalized from wide areas of social interaction jechuudha. Social interaction keessatti akka maalitti ilaalamu, akka inferior ta'an tokkotti, akka waan gartuu gadhaanaa marginalized ni dhiibama hawaasan keessaa jechuudha. Dina Freeman and Alula Pankafert akkas jedhaniiti kan isaan ibsani. Isaan kun well-known anthropologistoota beekamoodha. Warra kana akka armaan gadiitti qoodan garee kana teebilii kana keessatti ilaalla. Identified different forms of marginalization targeting minority occupational groups jechuudha. Occupational groups yookaan sababii hojii isaaniitiif gartuuwwan dhiibamoo ta'an kana akka armaan gadiittidha kan isaanii identify godhan yookaan adda baasan hubatan jechuudha. Warri jalqabaa sababii spatial marginalization jedhaniin gartuu jalqabaa spatial marginalization types of marginalization, spatial marginalization, economic marginalization, social marginalization, cultural marginalization. Manifestation of marginalization akkamittidha kan inni of ibsu kan jedhu immoo asalatti ibsa isaanii ilaalla jechuudha. Spatial marginalization kan jennu akkuma maqaa isaa irraa hubannu sababii qubata isaaniitiif jechuun qubata isaanii achi fageessanii ofirraa akka qubatan gochuu spatial jechuudha. Fakkeenyaaf craft workers settle live on the outskirts of villages. Fiixee gandootarra, fiixee mandaraa irratti bahanii jiraatu yeroo baay'ee. Warra gogaa duugaffaa laaluu hin dandeessu. Even warra mutti uffata dhahaniyyuu. Achii kana fiixee mandaraa outskirts irra kan isaan jiraatanii. Near to forests naannoo bosonaa. On poorland, around steep slopes. Naannoo allayyaa, naannoo lafa hin jiramin lafa yookaan gammoojjii ta'uu danda'a. Lafa oomisha hin laanne poorlandii. Naannoo sana kan isaan qubatanii jiraatan jechuudha warri kun spatial marginalizationidha.
ofirraa fageessanii ji'oogiraafikaalii yookaan ispeesii ofirraa fageessanii jara sana akkasittiin qubachiisu jechuudha. Bazoo egaa foorsi ta'aniiti chaalenjii ta'anii dhiibamaniitu ba'u. Jaallatanii miti jarri kun jechuudha yoo ofiin illee bahan ta'e. They are segregated at market places. Iddoo gabaa keessatti segregate ta'u ni qoodamu. They sell their good at the outskirts of market. Kanaaf oomisha isaanii eessatti gurguru yeroo baay'ee fiixee gabaa irratti gabaa keessatti amma gogaan gurgurama yeroo baay'ee argitan ta'e. Haamtuu waan akkasii kana fiixee gabaa irratti achi bahanii jechuudha gurguratu. Waan akka sibiilaa maal kana suphee warri supheedhaanis meeshaa oomisha isaanii fiixee gabaa irratti malee gabaa keessaa homtuu iddoon kennuuf jechuudha. When they walk along the road yommuu karaarra deeman they are expected to give way for others. Namoota kaaniif akka karaa gadhiisan tu irraa eegama. And walk on the lower side of the road. Kanaaf fiixee karaarra achi gabbu'anii akka deeman dirqisiifamu kuni spatial marginalization jechuudha. Akka jarri kun sadan lamaan qoodanitti Diina Freeman and Alula Pangafarta akka qoodanitti akka identify godhanitti jechuudha. Economic marginalization immoo marginalization akkamidha? Craft workers are excluded from certain economic activities. Hojii harkaa warra hojjetu kuni sosochiiwwan dinagdee tokko keessa exclude ta'u jechuudha. Yookaan immoo ni dhiibamu. Including fakkeenyaaf production and exchanges. Oomishuu akkasuma exchange keessa transaction tokko keessa jechuudha. In some cultures they are not allowed to cultivate crops even. Aadaa tokko keessatti akka lafa qotan akka midhaan oomishan hin eeyyamamuuf jechuudha. Hin eeyyamamuufi. They have a limited access to land and land ownership. Carraan lafa argachuu isaanii baay'ee dhiphaadha. Carraan lafa argachuu isaanii abbaa qabiyyee lafaa ta'uu isaanii baay'ee dhiphaadha jechuudha. Economic marginalization dha kun. Dinagdee keessaa yommuu dhiibaman jechuudha. Spatial marginalization qubannaa isaanii akkasuma gabaa keessatti akkasuma yeroo karaarra deemaniif akka isaan adda bahan namarraa gochuu jechuudha. Economic marginalization immoo yookaan immoo karaa dinagdeetiin warri adda bahafaman kun immoo sochiiwwan yookaan activity dinagdee keessaa akka isaan exclude ta'an gochuudha. Social marginalization inni biraan ammoo social marginalization kan jennuun ammoo craft workers are excluded from intermarriage. Intermarriage akka warra sanaaf akka hin fuune akka hin heerumne warra sanaa wajjin gaa'ela akka dhaabban. Spatial marginalization, economic marginalization, social marginalization. Warra sanaa wajjin biyya keenya keessatti warra sanaa wajjin akka walitti hin makamne fuudhaaf heerumaan warra akkasiidha sanyii akkasiidha isaan yeroo jedhaman hin argitu. They do not share burial place with others. Iddoo awwaalchaa even warra kaa wajjin hin qooddatan share hin godhani. Awwaalchi isaanii kophaatti baafama. They are excluded from membership of association such as iddirs. Associationiiwwan akka iddirii keessa gurumiiwwan yookaan gamtaawwan akka iddirii keessaa yeroo itti adda baafaman ni argitu. When marginalized groups are allowed to participate in social events, they must sit on the floor separately, sometimes outside the house or near the door. Even yommuu social event tokko keessatti ta'iiwwan hawaasummaa tokko keessatti yommuu akka carraa hirmaatan irree jechuudha. Adda akka bahan godhamu. Sit on the floor separately. Lafa akka isaan ta'an adda baafamanii teessoon isaaniif hin kennamu. Even yeroo tokko akka manaan ala ta'an outside the house or near the door. Naannoo balbalaa yookaan ammoo ala akka ta'an taasifamu jechuudha yeroo baay'ee. Kun egaa social marginalization dha jechuudha. Cultural marginalization dha. Marginalization inni gosti marginalization inni arfaffaan jechuudha. Kun immoo sababii aadaatiif adda qoodamu sababii aadaatiif dhiibamuu jechuudha. Cultural marginalization is manifested akkamitti of mul'isanni kun immoo in negative stereotypes such as the following.
Stereotaappii negatiiv stereotaappii yookaan stereotaappiiwwan negatiiva ta'an armaan gadii kana karaa kanaan of mul'isa jechuudha. Adda baafamuu, qoodamuu, jibbamuu jechuudha. Occupational minorities are labeled as impure and polluting. Occupational minoritiin kun egaa akkamitti kan isaan ilaalamanii impure akka ta'anitti even akka aadaatti jechuudha beekama. Cultural marginalization ilaalaa kan jiru waan ta'eef. Kanaaf akka impure ta'anitti, akka qulqulluu hin taanetti, akka polluting akka waan jedhame waa xureessu yommuu harkaan isaan qabdeen xurooftaa yommuu mana keessa iddoo laatteef akka waan mana xureessanii akkasitti ilaalamu. They are accused of eating animals that have died without being slaughtered. Akkas jedhamanii himatamu yeroo baay'ee ka utuun qalin nyaatu, utuun gorra'in nyaatu, horii du'aa nyaatu, bineelda akkasii nyaatu. Injira miti akkasittidha kan isaan ilaalaman. Yeroo baay'ee akkasitti arrabsamu aadaa baay'ee keessatti warri kun bar utuu dhiiga hin buusin yookaan utuu hin qalin nyaatu bar bineelda du'aa nyaatu bar jedhamu jechuudha warri kun. Sadarkaa aadaatti gaa jechuudha kun. Occupational minorities are also considered unreliable, hin amanaman jedhama. Yeroo baay'ee immoo akkasuma lacking morality yookaan safuun beekanii respect and shame kabajan qabanii qaanii saalfii hin qabanii jedhamanii akkasitti yeroo consider godhaman yookaan yeroo ilaalaman argina jechuudha. Kana mara ta'an gaa sababii hojii isaaniitiif occupational marginalization walumaa galatti kanadha. Sababii hojii isaaniitiif gartuuwwan hawaasa keessa exclude ta'an yookaan dhiibamoo ta'anidha jechuudha. Paartii taanuun age based vulnerability ilaalletoo goolamna chaaptarii kana age based vulnerability ilaalletoo goolamna. Achumaan immoo chaaptara 5tti seennaa jechuudha. Hin xumurruun dirqama haga chaaptara 7tti jechuudha. Amma yoonaatti waan nafaana ta'aniif ulfaadhaa jecha miidiyaa keessan dirree barnootaatiif haaraa warri taatan immoo sabiskaayiib gochuu kan dagannee olii barachiisan ture yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irraa. Baay'een isin jaalladha immoo saba qabxii, saba jaalalaa, saba fiqiriin nana. Nagaan naa turaa. Bye bye.